macaafa qulqulluu keessanii uumama boqonnaa 18 Abrahaam yeroo saafaa balbala dunkaana isaa dura taa'ee utuu jiru Waaqayyo qilxuu mammiree biraa isatti mul'ate. Abrahaam ol ilaalee namoonni sadii isa dura dhaabbachuu isaanii arge. Akkuma isaan argeen balbala dunkaanichaa duraa ka'ee isaan simachuudhaaf itti fiige. Hamma lafa ga'utti in qoma'e. Isa tokkoonis gooftaa koo ani si duratti faara tolaadhaan ilaalameera yoon ta'e ana garbicha kee bira hin darbin. Mee bishaan xinnoo isiniif hafidanii miilla dhiqadhaati muka kana jalatti aara galfadhaa. Tole jettanii gara ana garbicha keessanii erga gortanii dadhabbii akka baataniif buddeena cabaa tokko isiniif nan fida. Isa booddee darbuu hin dandeessu jedhee isaanis akkuma jette godhi ittiin jedhaniiru. Macaafi kuni Abrahaam qilxuu guddaa tokko bukkee qilxuun kuni mammiree dajjaaf jedhamti dunkaana tokko keessaa gadi ba'edha. Dunkaanni kun dunkaana Abrahaam kanaan dura dhaqee dhaabedha. Dunkaanni kun Abrahaamumatu dhaabe. Dunkaanni kun dunkaana maaniti? Dunkaana galataa jedhee dhaabe. Dunkaana kana Waaqayyo itti mul'ataan naqee dunkaana kana dhaabe. Iddoo aarsaa itti Waaqayyoof dhiyeessu. Garuu Abrahaam bara dheeraa mana kana dhufeera. Yeroo hundumaa gammachuu isaatiif otoo hin taane galatoodhaaf bichaa otoo hin taane gaddaaf isa achuma dhaqa ture. Abrahaam muka kana bukkee mammiree dajjaaf ishee jedhamtu muka mammiree ishee jedhamtu kana bukkeedhaani karaa mirgaarraan godoo jirtu keessa taa'ee gadda ture gaaf tokko. Guyyaan kun Waaqayyoof gaafa dhaabu dunkaana kana gaafa dhaabu galatoodhaaf ture. Dunkaana kana gaafa dhaabu Waaqayyo aarsaa achitti fudhatu jedhee ture. Garuu Abrahaam bara dheeraa deddeebi'ee achitti aarsaa dhiyeessaa tureera. Waggaa 10 ol achitti deddeebi'ee aarsaa dhiyeesseera. Haa dhiyeessu iyyuu malee Abrahaam gaaffii isaatiif garuu deebii hin arganne. Yeroo hundumaa gaafa gaaffiin isaatti dhufu dhaqee mukattii jala ta'a. Akka tasaa jedha Abrahaam manattii jala otoo taa'aa jiru jedha. በመምሬ ደጃፍ ስር ቁጭ ብሎ ሳለ ይላል አማርኛው። በመምሬ ደጃፍ ስር በልበለ ጀለታ ነምኒ በልበለ ጀለታው ያደቀባ አብርሃም ወጋ ዲግደሚ አፉርጉቱ ከኩዳ ገይራ ከኩና ከነጀሩ ጅራ ዋቀዮ ጋፈ ሰመና ባሱ አብርሃም ወቆና ኩዳ ለመጥ መና ባይ ማላርጌ አብጁ አርጌ ጪሴውቱ ጅሩ ዋቀዮ አብጁ ተገርሲሴ ባይ ሲዱ ከምባ ጀዴ ዋቀዮ አሜን አልከን ጪሴ ከሪ Yoota abbaa keessa kana gantee jedheen jennaan ana abbaan sii ta'a. Waaqayyotu jedhaaniin yooti qomoo kee kana keessa addanaa baatee eennan qomoo Abrahaam kan jedhuun sii kennaa. Yooti biyya kana dhiistee deemtee biyya namni abdateen argane tokko fuula kee duratti nan qopheessa. Abrahaam ganama hirribaa kee akka jedhe abbaabbee jedhe wayeennaan chaao inde hin qaajjaataa mucaa hin lakkafamtee maal lakkafama ani abbaan argadhe. Ree abbaan caaluu argattaa mucaa koo ani ko baay'ee si jaalladha mennani hinduu tamal godhate abbaa hinduun ennaa dhalate harka kee ol kaaftaa waan siin jedha waan hin dhumne tokkotu samiidhaa sii gadhiifama kakurraa eenaa fi haduu fallaa hasaata waan hin banne tokko Waaqayyo jireenya keetti kennee darba. Akeere eessa gattamoo innan biyya kana keessaa baay'inaan jedheen biyya kee keessaa moo jedhe eeyyeen jenna biyyan sii ta'anaan jedhe waan tokko sitti muu bay jedhee singatu Yesus. Waan tokko sittimu gati jedhee singatu Yesus. Nama si bira jiru qabiti sirkaa gatee singatu Yesus jedhi. Waaqayyo kide abbaa kees gati jedhe. Biyya koo zarii koo waan jettu gati jedhe. Anaa wajjin duwwaa jiraata kana booda. Gaafumatti mana kanaa baatu amantee jedhe warqeedhaan si duuka bu'aa. Salphina fakkaata karaan Yesus wajjin jammaramu dhumisaa garuu ulfina ameen jedha. Deemsi imalli Yesus wajjin isin gootanu jalqabisa salphaa fakkaata jalqabisa tuffatamaa wayiti gaafa dhumu garuu waan sittima ulfaatan akka Yesus duuka deemuu hin jiru namni tokko ameen jedha. የመጀመሪያ አብርሃም ጋር በመናበው ኦቦሌቲሳ ሳራ ፍረቴ በይ ሳራ ቆጥ ይምባና ጉርባኔ ሱሚ tokko moduu ከይራ ከኒሰ ጃለቱ ጅዲ ይላል ኤሰ ደቁ ፌር ዋን ኢሳን አባዳ ወጅን ዱበተኑ ሰኒ ቻኦ ቻኦ ጀዱ አርጌ ቀስደ ያከዳ ደርበና tokko ዱከ ደ erga fagaate booddee Abrahaam gaafa ni naanna ilaalu duuka jira mucaan maal mucaa maal taatennaan lafatti dhatte si biraanaaf maalennaan ati nama kakooti maalennaan ati nama mul'ataati. Yoo mul'ata arguu dadhabdan nama mul'ataa duuka bu'aa waan hin argatu nabdanu. Du'a lubbuu kooti maal Waaqayyoo nama fuuteen bahin jedhe sinna fuudhee bahee nasi duuka bahee malee. Abrahaam qobaa bahin jedhnaan jedhe Waaqayyo deebii na bira ani immoo biraa nafin kan naan jedhu na duuba jedhe. Maalennaan waan salphataa jirtu yoo fakkaatte iyyuu ulfina guddaa si dura jira nan argaa. Nani Abrahaam
Gaafa inni deemu የመጀመሪያ jireenyi isaa Gibxitti jalqabe salphina ture. Kiristaanni gaafa jalqabu salphina fakkaata. Gaafa jalqabdu argitetti yaadattaati peenteet gaafa mataatu ጓደኛን ሲገቴ namichi dubbisuun dhabame salphina fakkaata. Simboo ati qabdu 12 isaanii warri sigatanii qaban warra. Tokkoon ati dubbattu torba isa isaan dubbatan irra caala. Afaan keetii kan ba'utu dhandhama dammaa irra caala waan ta'eef. Naani Abrahaam gaafuma deemu jarana gaafa jedhu jarri tokko jedhani gara Gibxitti gadi bu'e. Eewudha isin naani nu warra kun akkasii dhufne maali kara deemaadhaan nu gargaaraa kana galaadhaan manni kan waaqaatee dha. Gaafa galanu qe'ee mootiitu masaraa mootiitti si gashaa Yesuus galgala kana. Kara deemaa masaraa mootii bule argitanii beektu. Kara deemaan karaa daarii bula mana jala bula malee kara deemaa Waaqayyo duuka jiru garuu masaraa mootiitu saabana. Gaafa ol galu የመጀመሪያ አብርሃምን ይላል ጃርት ይላል እዱ ሸንስ ዱካ ኩማልና ኦቦሌቲ ኮት ጋሽ አከበር ባደን ጎዳይ ሎጣ ከደ ሰልበነራ ሀደ ወራ ከደ በርሲቴ ከኒታ እናቱ ከነ መለ ዋቀዮ ከነ ሳበታይ ዋ አንንዲሰ ዋንጀተን እንዱማ ዲሱ ደንደሱ ሲ ዋቀዮ ገሩ እንዲስ አሜን አኒ ኢሴራ በናኒ ሀደ ወራ ከዲኒ ኦቦሌቲ ኮት ይተ ከኒታ እናኒ አነከነ መለ ዋቀዮ ከነ ሳበታቴ ana duuka kan jiru Waaqayyo dha. Kana booddee ol galee jennaani bakka atubbileetti isaati akkam bareeddaa. Diggisi namuma qalamee fuwaafashi godhanii otuma isaan ta'anii jedhanu balaw jedhamee teeppiin achi banamee bookiin buqqifamee wiskiin takkaa buqqa'ee beenneen buqqa'ee mucaan isin dhudhi gaasheen isin dhugu maal obboleessa kootii kennaa kaatti. Bakkeetti barandaatti. Naani barandaatti dhaqxee itti kenniteetu haayisoo Waaqayyo jira. Immaraqane namichi jaarti machaa'e bakka mucaa bareedduu kan arge ilaameedhan manni gara olii kan keetishi naasaafaa itti mucaan teesse naasaafaa waan hunduma erga katabsiifattee kaate warqii komadiinoo sana keessa jiru baasaa fidaa dhanna kooti gaa sakaan immoo borkaatte no ammuma natti kaa lafan buluun beekuutti hunduma isaa erga isaa itti naqanii booddee kottu gaadhannee rafnaa jennaan Yesuus eenyu wajjin irra faaye gaafuma seenattee siree irra geessu jaarsa nanaa jedhe qaajqaajaa mucaan warra Abrahaami dafii deebisee irrafneem lakki warqii kana hundatti baasee maa lafa kana hunda kenneefi maa utuu narra wajjin hin bulin Abrahaamitti hin deebisu jennaan buli gaara koo maalii qaba nana madha jennaan harkiin ka'u irrukute Waaqayyo jedha maal godhe Waaqayyo irrukute eewutu rukute akka jedhe maal naa wayyaa harkis miillis nadi deem jennaan Abrahaam siifa kadhatu jedhe Waaqayyo innati barandaatti gatte dhufee siifa kadhatu jedhe innati nama miti jettee gatte sun dhufee siifa kadhatu jedhe harka kee ol kaafattaa waan siin jedha qabeenya jarri qabanu gara inni si wajjin jiru hin caalaameen jedhe qabeenya jarri ittiin naadatan caala waaqati wajjin deemtu caalaameen jedhadhu nami tokko iyyaani nama kakuuti jedhi maaloo Abrahaam nama kakuuti garuu eessa taa'ee jira barandaa ati teesse sana warqeedhaan lafaa si kaasa Yesuus. An jireenya namaa sinitti hima miti jireenya koon sitti hima. Guyyaan tokko jira guyyaa isaan kaalsii kee moomicha. Warri ati dhattee balbalatti rukunnaan injiranu siin jedhanii torbeen ga'anu gaafa dhufanii balbala keerra dhaabatan. Salfiidhaan dhaaba Yesuus. Abrahaam nama kakuu akka kanaati. Ganamatti mee galgala raawwate. Achi mana bayee dhaga'ee bayee dhufee asitti Gibxitti warqi bawwan horiin Abrahaam jedha eessaa fide achi baase naqatan talaatiif Abrahaam gaafa Saaraa fuudhu waan amma argatte hin arganne na dhageessaniitu Abrahaam gaafa Saaraa fuudhu waan isheen mooticha biraa har'a argatte inni hin kennineef karaa qaba Yesuus karaa ati hin beekne galgala kanaa kaasee barruu keerra waan ati nyaattee hin fixne siifa kaa'u. Namicha akkanaatu namicha ganamatti dubbatamee galgala raawwatu namicha galgalatti dubbatamee ganama raawwatu tuyyuu gaaf tokko mamree jala taa'ee boo waggaa 24 erganatti dubbachuu jalqabde ammayyuu dhalan qabu haati warraa kodhanni ishee goge angogeera dha'icha maaliin nurra jira biyya dhiisaa nuun jedha maatii kee dhiisinu waan hundumaa nu dhiisiste sanyii keenya balleessuudhaaf urjiina lakkoofsiste maraatunaan jedhani namoonni cirrachana lakkoofsiste maraatunaan jedhani namoonni waggaa 24 kooti arra tuni taa'ee lafa akkas godhuutu gaafanni ol jedhu
harka isaa tokkoon mataa qabatee harka tokkoon biyyoo kotaa waggaa 20 arfan kooti arrabeettu si jedha. Ergan kakuu mucaa dhaga'uu jalqabe waggaa meeqa erga dhaga'uu jalqabde ati. Guyyaan kun garuu guyyaa guddaa ture. Guyyaan kun garuu guyyaatti Yesuus isa yaadate ture. Guyyaan kun garuu jireenya isaa keessatti gaddaa fakkaatu malee guyyaa jabaa tokko ture. Abrahaam iddoo arra jiru kanatti aarsaa dhiyeessee beeka. Boqonnaa 18 kana muka mammiree kana jalatti aarsaa dhiyeessee beeka. Qalee beeka, galateeffatee beeka, waaqeffatee beeka. Har'a garuu waan tokkoon taa'ee dhumayyee waggaa 24. Erga mucaan sii kennanaan jechuu jalqabdee waggaa 24. Namni natti hin dubbanne hin jiru, raajiin natti hin dubbanne hin jiru, abjuutti natti dubbatta, namaan natti dubbatta, mukaan natti dubbatta. Meerre ergaan sinii qaba. Meerre warri jechaa jirtan kunooti siniin jechuuf Yesuus. Wangeelli kun ragaa kooti Waaqayyo waan dubbate keessaa otuu hin argin kanatti duutu tokko hin jiru. Tokkoon semmiis otoo hin godhin orderiidhaan fideessi dura dhaaba Yesuus. By order. Ayizannafim ilame toora isaallee wal jalan butu Yesuus. Orderiidhaan fideessi dura naqa Yesuus. Bichaa gurra keerraan citin sagaleensa. Kanatti boo'uu qabdu maaliif raawwatamuu didee otoo hin taane maaliif natti dubbachuu dhiiftee dhiboo. Please na dhagaa. Ansin tajaajiluu kootti nan gammada. Maaliif natti dubbachuu diddee Yesuus jedhaati soomaaf sagada galaa malee maaf na raawwachuu diddee jedhina. Waan sinitti dubbate ulfina maqaasaaf jedhee raawwata. Waggaa 24 jedhe. Anarra waggaa 98ffaa koo 99ffaa koo. Saaruun akkasii duune waggaa 100 keenya anniversarii kabajachuudhaaf waggaa tokkoof waggaa lama noobe. Walitti waggaa 198 jiraanneera. 97 jiraanneera. Waggaa 198 walii wajjin jiraanne ani baate warraa koo walitti daamee umuriin keenya deemeera. Garuu ammayyuu harka duwwaa jirra kakuu duwwaa. Deemsa gurraaf ija gidduu nu fixe. Dhageenyeerra garuu ija keenyatti dhufuu dide. Biyyoo ko taa'e. Mana kana reef dhufan seenaa Abrahaam guyyaa baay'ee dhufeera. Guyyaan kun garuu adda ture isaaf. Baga naafin gaafa sana baga mammiree jala dhaqe. Baga warri isaas fuulatti guurte. Baga safarri dukkanaa'e. Baga sitti dukkanaa'e. Baga safaratti nafin otoo seen marqaan sii toshaayettee otuu rafuu ergamootaan wal bira darbatu. Namicha kana garuu mana waan fuula dhabeef dhaqee muka jala taa'e. Muka jala otuu taa'ee jiru garuu namoonni sadii deemaa dhufanii. Abrahaam ol ilaalee namoonni sadii isa dura dhaabbachuu isaanii arge. Namoota sadii arge jedha. Ol jedhe maal jedhe? Namichichi maal jedhee ture jechuudha sin. Gad jedhee ture jechuudha. Ol jedhee in arge jedha. Namoota meeqa? Namoota sadii. Taa'ee ture kan jedhu caafamee jira. Namichi kun taa'ee ture jechuun akkatti taa'ee ture namichi kun. Ol jedhee namoota sadii arge jechuun namichi kun maal jedhee ture jechuudha. Lafa taa'etti lafa laalaa ture jechuudha. Lafa taa'etti lafa laalaa ture. Otuu lafa akkas godhe ay waggaa 24 ergaa dhaga'uun kun amma wanaa garuu nalleeyyee. Gaafa ol jedhu namoonni sadii bira dhaabatu. Eessa dhaabatu? Bira dhaabatu. Waasiin jedhu ganama kan. Otuu atasiin galin mana keetti ergamoonni sadii si haa eegan. Wanti Waaqayyo sinitti maa jiru har'a waan sin madaalu miti waan isa madaaludha malee. Abrahaam hin dhufee hin taa'ee jedha. Dhufee taa'ee jedha. Dhufee taa'eetu taa'ee immoo gaafa ol jedhee ilaalu jedha. Ol jedhee ilaale jechuun namichi kun lafa laaleera tureera waggaa 24. Kakuu duwwaan lafa nama laalchisa. Macaafa qulqulluun የዘገየች ተስፋ ልብን ታርዳለች. Abdiin turte laphee nama miiciti, nama dhukkubsiti, nama dadhabsiti, lafa nama laalchisti. Garuu waan sinitti man waanuma turee dhufutu gaariidha dhiisaa. Eshi በቀትርም ጊዜ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ ሰጀቱ ጀለና ሰረራ አይኑንም አነሳና ሶስት ሰዎች በፊቱ በደንብ ሊስን ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ አየ ማለት ይሄ ሰውዬ ቢያንስ ሰው ሲመጣ ቀና ብሎ ቢኖር ኖሮ ኦቶል ጀዴራ ተይ ነምን ጋፈ ዱፉን አርጋሞን አርጉ namichi kun namoota kana eessatti arge? Obbiratti arge namichi lafa laalaa jira. Harka kee mirgaa qaseedii ol kaas. Lafati lafa laalaa jirtuun ol si qaba jedha leenci gooda. Ergaan kun abbaa qaba ol fuudha harka kee. Lafa tabdii kuttee lafa laaltee arga nama garuu olaan si qaba.
Gafol jettu jireenyi isa kaleessaa miti. Gafol jettu dubbiin isa dheengaddaa miti. Waan haaraadhaan lafti si bari'aa jira. Ameen. Namni tokko ameen. Ol jedhe gaafa ol jedhee ilaalu namoonni sadi ማል ሰዲ በደንብ ስሙኝ ሶስት ሰዎች ይላል አይደለ ሊስን እሺ ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ወደ ደጃፉ ሊያስገባቸው ወሰነ ሰገደና እንዲህ አላቸው ሞገስ አግኝቼ ከሆነ በፊታችሁ እባካችሁ ባሪያችሁን አትለፉት የእጁ ውሃ ይምጣላችሁ እግራችሁንም ታጠቡ ከዚህች ዛፍ በታች ቁጭ በሉና ቁራሽ እንጀራ ልስጣችሁ ያችን ምግብ ከበላችሁ በኋላ ከዛም በኋላ ትሄዳላችሁ አላቸው አንዴ ወደ ባሪያችሁ መጣችኋልና እንደፈቀድህ አድርግ አሉት ሊስን አብርሃም አመለ ነው መስመቹ አረጀረረት ሲመና በሬቤት አብርሃም የሁል ጊዜ ስራው ሰውን ማክበር መቀበልና መመገብ ኦጂን ኢዲሌ አብርሃም ነማርጊና ሚለነ መራሚጬ ማለው ታየ ደብዴና ማከኒ ነሞተ መቀርገጀ ማልሰዲ አብርሃም ወደ ድንኳኑ ወደ ሳራ ገባና እንዲህ አላት ዱቄት አንስቶ ፈጥነሽ አዘጋጅ ብሎ ሰጣት አብርሃም ወዲያውኑ ወደ ላሞቹ ሮጠ የሆነ የሰባ ጥጃ አምጣልና ለብላቴናው ሰጥቶ እረደው አለው ኡርጎና ወተት እንዲሁም የተዘጋጀውን ጥጃ አመጣ በፊታቸው አቀረበው በማን ፊት በስንት ሰዎች ፊት በደንብ ስሙ እሱ ደግሞ ከዛፉ በታች ቆሞ ነበር እነሱ በሉ ሚስት ሳራ ወዴት ናት አሉ በድንኳን ውስጥ ናት አለ እንደዛ አሁን እንደዛ ስንት ናቸው አሁን ደግሞ ሚለውን ስሙ ወደሱ ቤት የገቡ ስንት ናቸው አሁን የሆነ ነገር ሊሆን ነው በደንብ ስሙ አንድ ነገር ሊፈጠር ነው ሚስት ሳራ እኔ ስመለስ ታገኛለች አርጅቶ ነበር ሳራና አብርሃም ኮምፕሊትሊ ይሄ ስርነ ለጉን ጀደም ወይ መንስትሬሽን ሳይክል የሚለው ከሳራ ተቆርጦ ነበር ሳራ በልቧ ማለት እንግዲህ በሷ ቤት የሚባለው ነገር አለ ሳራንስ መነሽ ተከዝየተ ኮልፊቱ ካረጀው በኋላ ከዚህ በኋላ ፍትወት ለኔ ይገባልን ጌታዬም ደግሞ ፈጽሞ ሸምግሏል እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ካረጀው በኋላ በእውኑ ወልዳለሁን ስትል ሳራ ለምን ሳቀች በእውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁ ሳራም ልጅን ታገኛለች ሳራም ስለፈራች በደንብ ስማው ቅድም ሰዎች ነበሩ አሁን ደግሞ ጌታዬ አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሲሉ አልሰማችሁ የዛሬ ዓመት እግዚአብሔርም እንዲህ አለ የዛሬ ዓመት ተመልሼ ለካ እነዚህ ሰዎች አይደሉም እግዚአብሔር ነው ወደ አብርሃም ቤት እየገባ ያለው የሮ መሰናው አቀዮ ከስትንጀረ ኤኙ ከመነነ ምቸ ከናገል ስለነማ መቀቱረን አማገሩ መቀታን ሰደዋ ቀቶክቻ መነከት ተርገ ገሊቲ ትሪኒቲን ወያው ፈቴ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰደዋ ቀቶኮና መታይ መነከ ያገሉ ከልከለከን waaqayyo maalifi nama fakkaate gara mana abrahaam dhaqe yoo jettani cabi kulkulu maal jedha eenyullee waaqayyoon arge afu hin danda'u kanaaf namni maal arge afu danda'a nama arge afu danda'a waan ta'eef waaqayyo nama fakkaate dhaqe kooti uffatee dhufee balbala kee irraa dhaabatu so namichi kun waaqayyo dhaqee mana abrahaam galee akka jedhe waggaadhi sila mata dureen abrahaamin qoraa jiru waa'ee mucaa sinitti meeraa sila jalqabarratti mata bawuun abrahaam mucaadha ወጋዲ ደም ያፍሪኔክ ወጋዲ ደም ያፍሪኔክ ዋቀዮ ነሶብዴ ባይዘው አብርሃም ማልጀደ አኒ ገርብጭከ ኤሌቨርም ሙጭ ሲንገና ደገራነኛ ትዲ ሙጫለ ደርጀለ ሙና ዳሉፍ ጀዳን ጀነ አብርሃም ዋቀዮ ማልጀደ ሲንዳሉ አንገናም ጉልቢ ሚለከ ከሳ ባሰ ሲዳልችሳ ጅልበከ ከሳ ሰባውቱ ማልሲጎን ባይዘው ጅልበከ ከሳ ስፒሪቹዋሊ ጋበተው ከዳታ spiritually gabatau kadata garu akkasumatti gafa hiiktanu jilbake keessa kan bahu jechuun dhala maal jechuudha bagulbat kanaaf abrahaamin waaqayyo kede wagga harraanan nu fadebe gafa nufu garu mana kanatti nama sadin arga mucaa dhiira maqaansa Yisaaq jedhamutu dhufa inni rampatini Saara jedhe laman saaqshi jedhe saaq isee jettu kana irra deddeebe saaq jedhame manicha keessatti saaq Yisaaq in Amharic Yisaaq ማለት ምን ማለት ጀቹ አቆልፉ ጀቹ ነው እንዴ አቆልፉ ጀቹ ገሩ ይስሐቅ ማለት ሳቅ ማለት ነው ይጣፋና ማሪፋት ይስሐቅ አከደኒ ወቀይ ማሊፍ ኮልፍቴ ለምን ሳቅሽናን አልሳቅኩም ስቀሻል ማን አብርሃም ከሳቅ የሚለው ቃል ይመላለስ ነበር
sammuu saaraa keessatti kan hafe siqqeshaan alsaakkum siqqeshaan alsaakkum isa seen isaa wajjin deddeebiste sana sodaattee deebiste garuu garaa seetta gaafa mucicha deessuudha Yisahaaq maal ennaani jecha gaafa sanaatu yaadatametti waan tokkoon sitti ma big day guyyaa guddaan guyyaa kana mana kee galeera mee guyyaa addaa jedhame maal guyyaa guddaa jedhame maal big dates jireenya keessan irratti guyyaan guddaan tokko dhufaa jira garuu waaqayyo kan sitti dubbataa jiru guyyaan guddaan tokko jireenya keetiif achaas dhufaa jira mee dhufaa jira jedhame maal big dates kana teetu guyyaa addaati guyyaan kun Abrahaam guyyaatti deemiti guyyaan saa guyyaan inni guddaan guyyaan itti namoota sadan kana simate Ibroota irratti maal jedha tokko tokko otoon beekin ergamoota maal godhanii turaniiru tokko tokko otoon beekin iyyuu ergamoota simatanii turanii jedha eenyudhan yoo jettan Abrahaam uumama boqonnaa 18tti akkaataan itti waaqayyoon ergamoota simatedha መልአኮቹም ይላል እግዚአብሔርም ይላል ሰው ነበሩ መልአኮኑ ከመልአክ ወደ እግዚአብሔር ተቀየሩ እግዚአብሔር እየተቀያየረበት ራሱን ይገልጥለት የአብርሃም ቢግ ዴት ወይም ደግሞ ጉያን ጉዳን አብርሃም ጉያ እንትለቀ መምሬ ጀለታ ጉያ አቲ ኦቱረክን መታከ ረጅሩ ወልዳት በቀተ ጉያን ሱን ጉያ ጉዳ ጉያነቱ ቱት ረክነ መቼሳ ከሰ ጅርቱ ኢየሱስ ኮ ጀቻ ፊክ ደሱን ጉያን ሱን ጉያ ጉዳ ጉያን እቲ ሰናን ከ ገደረሙ ጉያን ምንስሩ ኩቴ ጀናን ገጀረ ስትፍደናን ጉያነት ወልዳት ፊክ ደ yoጅራተ ጉያን ሱን ጉያ ጉዳላ በጉያ ጉዳ ዳበ ማለት ረክነ ማሊ ከሰ ጅራቹ ደንደሱ ጋፊ አከሚ ጉርጉዳ ቀባቹ ደንደሱ ጉያ ቶክቲ ለፋሲን ካሰሲን ጉያ ሰን አብርሃም ኦቶ መነ ጅራታኤ ነሞተ ከናወሊነር ካኩ ወጋ ዲግደሚ አፍሪፍ ካኩ ከራና ማዲበላ ማፍሸንተማ ዱበተመ ደቂቃ ቶኮተ ደቢሰኒ ደም ኤርጋ አክቲቭ ካንጎዱ ኤርጋማ ሳቲ ይያት ያመን ጀረዳማ ኤርጋ አንዱበደ ራፍራወተሙ ዋቀዮት ዱፌ ራወተ ማለ ኤርጋ ራጂን ከም ዱበተ ከራወቱ ዋቀዮ ኤርጋ ዱበቹ ማለ ኤርጋ ራወቹ እንደንደኙት ኤርጋ ደገሰ ገሩ ከራወቱ መቃንሳ ኢየሱስ ከንጀረሙ ባንቲ ዋቀራ ገለመነ ከታዱ ትሪኒቲ አካለፍሱ waaqayyo abbaan ilmi afuri qulqulluuni wayyaa uffatanii biddeena nyaachaa dhufanii gara mana Abrahaam hin dhufanii gara Abrahaam by the way amantiin Abrahaam is very big amantiin Abrahaam baay'ee guddaadha wayyaa qulqulluun gaafa dubbatu isa akka jedhu Abrahaam isa du'aa gara jiraatti fidu waan hin jirre akka waan jirutti isa lakkaa'u hojjeta kana Abrahaam maal jechuudha waaqayyo jechuun jedhetu du'aa jiraa godha Abrahaam ko du'aa jiraa isa duratti takka godhe hin beeku waaqayyo Abu waaqayyo isa gale waan hunduma danda'u Elshadai ta'u sagati beeku waaqayyo du'a jiraatti geeddaru danda'a waan hin jirre immoo akka waan jirutti lakkaa'e maal enna jira jennaan dhagaa kana keessa warqeen cabsuu maali namichi kana hojjete dhufee maal anakko kana nat hojjete maal kana keessa simmintoo kashawaa jira yoo jedhe waaqayyo warqee jira ennaan isa waaqayyo jedhetta min taragwal lafa jala fidee keessa kaa waaqayyo me guyyaa guddaa tokkotu jira jedhame maalo inamanta yoo ta'e ganama kana kaasee guyyaan guddaan tokko jireenya kee irratti haa dhufu